Eh. Harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu jirtu akkam nageenyi keenya bakka laa jirtanitti simbiraa ga'u gaarreniif laggeen jiru hunda qaxxaamuree simbiraan ga'u jechuun jaaladha. Akkam jirtu fayyaa jirtanii maatiin jaalalaa maatii kabajaa maatii biyya keessas jirtan biyya ormaas jirtan akkam jirtu fayyaadha miti nutis nagaa jirra. Isinis bakka jiraattan jiruuf jireenyi maal fakkaata? Akkasumaanii laa sirratti qabaan jiru sirratti qabaan jiru kaameraa waraabaan jiru jedha. Ani isin jedheetu mana akkanuma kabajamtootaaf jaalatamtoota nageenya waaqaa gaafachaa jira. Sitti hin qabneen yaada sitti hin qabneen sibiraan hin geenye. Innaa dhiifama jidduudhaan baluun osoo hin dubbatiin daldaluu barbaadde kanaaf samoona tana xiqqoo hin dallalsiisa. Maaliif akka ta'e naa galuu hin dandeenye anis mana waliin beekuu yaa dhimma hojiitiif deddeemsi xiqqoo amma akka carraa ta'ee kidaame waan ta'eef qe'een jira. Kanaaf isiniin jedhaa isin akkam jirtu fayyaadhaan miutu isin nagaa jirra. Jireenyi keessan akkam ganni maal fakkaata? Warri baadiyyaarra jirtan haalli qonnaa maal fakkaata? Warri magaalaa jirtan immoo amma hojjetaa mootummaas ganna kana kan barumsa samarii baratuun barataa kun boqonnaa qaba. Yaa kan digirii qabu gara kan dippiloomi qabu gara digiriitti kan digirii qabu immoo gara maastariitti barumsa ofii deema. Kanaaf immoo akka carraa ta'ee har'a guyyaa sadaffaadha moo maal lammaffaadha waan akkasumatti fakkaata. Viidiyoo tokko isiniif hojjedheen ture. Viidiyoon isin hojjedhe suniif waa'ee baluun biyya Arabaan deema maal jette tokkotti viidiyoo isin hojjedheen ture. Warroonni immoo waan gaarii haasoftaniis jirtu. Warroonni akka carraa taatan immoo amala adda addaa namni tokko beeksisni mana tokko keessatti namni sagalee yoo dhalate sagalee nama isaa tokko jechuun hin danda'amu. Amalli namni keenya qabu gargar waan ta'eef hunduma namaa akkuma amala qabutti haati horatti biyyattiin teenyas immoo biyyi Itoophiyaa teenyatuun biyya keenya kana nuuf haadha waan taateef nu horatti dacheen Itoophiyaas dacheen Oromiyaas jechuudha. Kanaaf namni waan baay'ee jidduu dubbata namni tokko kan lolus jira amala addaa kan qabu isas akkuma amala isaatitti jaalachuun kabajuun ulfeeffachuun safeeffachuun aadaa keenya waan ta'eef rakkoon qabu. Kanaaf warroon immoo koomentiidhanis waan gaarii nu barreessitan guddaa galatoomaa isinan jaaladha isinin jechuun jaaladha. Viidiyoo yeroo san isiniif hojjedhisan irratti baluun akka carraa taatee biyya Arabaan deemaa jechaa turte. Namoonni immoo kaasuu lakkiin sobdaa atuu birrii barbaaddaa namoonni jettanis jirtu. Namni birrii argatee birrii didus hin jiru. Garuu immoo maalidhaa haalli birriin ittiin argamtus jira haalli birriin ittiin hin argamnes jira. Rakkoon hin jiru fayyaa qabna waan ta'eef asittis dalannee hojjechinee argachuu dandeenya. Sirriidha inni dhugaadha. Ani akkintiin viidiyoo sana yeroo sana isiniif hojjedhillee haala wayiitiin ture. Maalidha inni daa'imni haa guddatu. Gaafa nan deema jette daa'imas guddistee deemuu dandeessa malee daa'ima xinnaa kana gattee deemuu hin dandeechuudha yaadni kiyya ammas lolaa jirti. Waliin dubbifnu erga guyyaa sadaffaa moo maalidha waan akkasiitii waliin dubbifnu bakka isin jetteet moo fiidiyooddi kaleessa akka carraa ta'ee sa'aatiin isaa naannoo isaa 7 minaaminaatti hin galee boona ni galu magaalaa daa'ima qabattee magaalaa deemtee turte. Magaalaa deemtee mana kimiin deemi maal jette waan akkasiitii maal taatiree jennaanii bakka alallee deemuu hin dandeenye waan akkasii jette maal akka ta'e garuu hin beekne natti simuu diddee naaf hin galle jechuudha. Ani immoo maal taates jedhee gaafannaan natti simuu diddee amma akka carraa ta'e immoo boleewwan maatiin jira waan ta'eef magaalaa kana keessas maatiin jira. Isaan boleewwan itti bilbileen yaa'uu barbaada guyyaa har'aa kana maaliif sababa ishiin jalaa dubbachuu diddeef maaliif akka dubbachuu diddeen beeku maan goone sababni nani jedhee hin deemuu hin dandeessu bakka hin deemtu daa'imni haa guddatudha wanni nani jedheefi kanaaf immoo maaliif naan ooddaa maal rakkatti amma sinuma biratti daayirektii akkuma isin argitanitti akkuma isin dhageechanitti kan gaafadha maaliif akka ishiin naa ooddu isin immoo keessan sababni na ooddu maaliif biyya ormaatitti maaliif deemtaa siin jechuun gaafii namaa ooduu qabaa jedhaati isin naa gaafadha isin jedha mee amma daayirektuma gara baluutti isin dabarsaa kan natti dubbatu ta'e mee baluu kabajamtoota jaalatamtoota keenya nageenya waaqaa gaafadhu.
jechuun Natti qabdee waraabaa sitti qabee waraabaan jiru sirraa qabee waraabaa maa waraabisi hin jenne jechuun sababa naannoo dhufa wallaale kamaa naannoo addaati maa rakkini kee maal goettanii amma jira maa raftaadha ammati maa rafta sababni itti raftu maaliin rakkini kee maali qullaan jira maa nama waraabda qullaa jiraattee jiraachuu baattee qullaa dhalatanii namni kamuu qullaa dhalate kan isaanii rakkoon qabu jedhe maa rafta guyyaadhan maal siin jedhan kaleessa mana kimii deemte maal siin jedhan maal adossi ta'uu natti mite maa rakkoo qabu mana kimii deeme silaa bararaan kiyya samoona kana ture torbee kana keessa jechuudha amma maaliif marabtanaan jee doktorri akkanitti ala deemuufi hin jedheeni bakka amma torbee lamaan booda seekaatti deebita malee ala hin deemtu naan jedhe. Garaatti saffisiin jedhanii natti himtu maa garaatti saffisiin jedhanii shaggaa mucaan haa dhalatu. Amma har'aa goota mucaa kanaa guddisu jette silaan boonsaa. Maaliif ani guddifne maa? Kinoo deemee hojjedhe naan kanaaf guddisu. Adeellaa maal ani guddisu hin jenne bara lamaan hin guddisnaas hin jedhe malee guddisu hin jenne dhala kiyya maal hin guddifne maa haa dhalatu itti dabalamee ammas kan biraa. Yaalatu. Biyya eessatti namichi wayii ijoollee 100 qaba qabeenya bichaa gal bileena meeqa qaba kan jedhamu tokko dhageenya biyya eessatti. Qabeenya qaba kaayinni ijoollee. Saadaa qabeenyi rabbi sii kenna qabeenya ammas maal dhabde maati? Inni immoo qabeenyi fayyaadha. Yeroo akkanaa akkamuu bakka deemee xaarachuun barbaade. Asitti xaaraan jirtu maa hojjechaa jirta achitti malee hin ta'uu? Achitti malee hin ta'u. Maali? Yaani kan jedhu biyya arabaa kana ijoolleen yoo deemte taa'uu hin barbaadan maaliif garuu sababni isaa? Asitti siin darbitu baroonna ta'e. Achitti akkamitti sii dabarti mana gandaati? Sii dabarte. Akkamitti nyaata gaa? Birrii guddaa nyaata jechuun ganamaa galgala dubartiin gandaa kan afaan hin beekne kan afaan beeku afaan sirriitti aragachaa daa'imni ormaa maal si akka laammataa kaalsii gandaa miiccaa paantii gandaa miiccaa surree gandaa miiccaa. Laawwandarii miiccaa barata. Taa'ee bannaati. Kanaafi asitti mana keessatti basalaamiidhaan salaamataan jiraachuu sii wayyati daa'ima kee sanaa ittee qabattee daa'ima kee guddifachaa suuqii kee gurgurachaa aannan kee gurgurachaa garbuuf xaafii kee walitti makattee nyaachaa jirti. Garbuu irratti qamadii dabalachaa jirti. Qamadii irratti baaqelaa dabalata baaqelaa irratti atara dabalachaa jirti. Mee maaltu sitti hanqatee ani kan na dhibe mee ani immoo keessattuu dhifama naa godhaati warri koomentii barreessanii waan kana laalame sirriitti anaafi baluu jidduu rakkoo keenya jiru sirriitti mee gadi marammaraa laala doktora taa'amee sun hundi keessatti warri doktora ta'an illee kanarratti doktora ta'uu qabdu maaliif gadi buutanii marammaruu qabda bal'axuu mee fuula ishiitti irratti maaltu dubbifamaa jira ani garuu dubbisee isinitti himu warri dubbistanii argattan birrii 100 badhaasa qabdu. 100 kaardiin guutaaf chigira eelam kaardi isinii guuta akka haqimiititti maaliin akka haqimiititti dutteedhaan kanaafi birrii 100 warri dhabdan immoo maaliif akka dhabdan mallattoo gaafii ofitti godhaadha. Kanaafi ani isinifan deebisa koomentii naa barreecha laalamee sirriitti maaliif mee rakkinni ati jechuun maal siin jedhe doktorri dhugaa jirtu nutti kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenya illee dhaga'anii warroonni beekatii dhafanii akka hin deemne si dhoogge maaliif dhooggitaa adeemtuu namoonni jechaa jiran jira argaa jirta koomentiidhaan warri immoo lakkatuu birrii barbaaddaa sobdee jettaa adeemtuu barbaaddaa nu hayyamnuufi barbaaddaa namoonni naan jedhan illee jiru. Kanaaf ani immoo ani gonkumaa akka ati deemtu hin barbaadu sitti meen ture durallee teenye mari'annee turreemi. Kanaafi ati mee sababni nan deema jettee fi sababni immoo doktorri kaleecha maal siin jedhee sababni immoo mataa baattuuf maaliifi kanallee mee adda baasii dafee yeroo qabnu the time is gold jedha faranjii hin beektaami faranjii warqi sa'aatii warqiidha nu biratti waan ta'eef kanaaf mee dafe. Bakka waan sitti mee bara. Maalati? Bakka torbee lamaan booda seekaappii kootuudhaan jiree. Ammatti kaleecha homaa sitti nimne? Waan nageenya kaleecha? Nishi maal jettaa irree amma jaalatamtoota kabajamtoota keenya? Kabajamtoota keenya egaa guyyaan sila bararaan kee akkuma isin hin jedhe sammuna kana amma doktorri immoo siif hin taane bakka amma torbee lamaan booda naan jiree seekaappii jechuudha. Bararaan kee guyyaan itti siiqee jira kanaafi yoo carraa kee ta'e weellan deemne yoo carraa kee hin taane immoo maal gooree. Asumatti teechee daa'ima tokkotti dabalta. Bari dhufu 2018 filannoodha. Barana dabarraa biyya arabaa deemuun hin danda'amu maaliif
bara kana aga 2007 kana keessa aga fulbaanatti keessa dhumtu araba deemuu hin danda'amu. Maaliif sitte gara filannoo qabna. Keechummaa biyya ormaati biyya keessatti finna malee kan biyya keessa jiru biyya alaatti gadi lakkifnu. Maaliif filannoo qabna kaa? Mircaa waan qabnuuf. Kanaaf maaliif hin beekti. Innaa kanaaf isin immoo warri hordoftoonni keenya warri nu beektanis warri nu hin beeknes baluu gorsaa. Ishii baluu gorsaayi maaliif lijba lijinnate daa'imni warri Amaaraa yeroo jiran keessatti daa'ima dhalfatanii gaafa dullooman daa'imni harka nama qaba. Nutama fakkeenya maatii keenya gargaaraa irraa waan gizeedhaan nu argataniif jechuudha. Kanaaf naa gorsaa isiniin jedhaa. Kanaaf immoo viidiyoo keenya kana laaltanii dhiisoo duntaan ishee kompliit duwit gochuu akka dandeessan abdii isinirraa qaba. Har'a ganamarraa jammartee hin ciifti. Daa'imni kan rafu kilaasii biraa rafaa jira. Ishiin kan raftu kilaasii kana rafaa jirti. Daa'imni doboo illee dhagaan jirtu jechuudha ishiin. Kanaaf anis akka carraa ta'e guyyaan har'aa kun guyyaa sanbata xinnaati. Magaalaan deemuu barbaada. Magaalaan deemuu barbaada osoo hin jiru magaaluma jira. Garuu magaalaan bakka hin ga'u qabutu jira waan ta'eef innaa sababa kanaaf isin immoo viidiyoo keenya kana laaltanii dhiisoo doon taane balullee naa gorsaan isin jedha. Anis waan dogongoroo qabaadhe akkuma kaleessa viidiyoo naa barree koomentii naa barreessitan koomentii naa barreessaayi bakka dogongorri kee jirutti nan deebi'a. Baluu immoo keessattuu naa gorsaan isin jedha. Warroonni immoo dhossaadhaan baluu koottuu jettanii waamaa jirtan of eeggannoo godhaa. Hin ta'u waan ta'eef of eeggannoo godhaa. Kanaaf sinan jaaladha sinan kabajaa lafa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin biratti haa babal'atu isin jechaa horaa bulaa deebanaa.